Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamu isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa falmoola keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa jalqabaa eegallee barachaa akka jirru ni beekama. Guyyaa darbee boqonnaa tokkoffaa eegaluudhaan kutaa jalqabaa jalaatu waa'ee seensaa barumsa dubbii Kiristoos kan jedhuun hiikkaansaa maal jechuudha kan jedhu dubbiin Kiristoos guutummaatti walii qabatti koorsiiwwan mana kiristaanaa keenyaa keessaa isa tokko ta'uusaa akkasumas immoo kana caalaatti walii qabatti kan inni barsiisu waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos waaqummaasaa bara barummaasaa namas waaqas ta'uusaa addunyaa fayyisuusaa addunyaa kana kan uume kan jiraachisu kan nyaachisu boodas immoo kan dabarsu ta'uusaa akkasumas isaan biroo kitaabni qulqulluun qabatee kan jiru kan barsiisudha. Qulqulleettii mana kiristaanaa keenyaas waa'ee Kiristoosiif kitaabileen qulqullaa'uun kallattii adda addaatiin qabatanii kan isaan jiran walitti qabuudhaan dhugaa jiru kan ishee ittiin barsiistu koorsii dubbii Kiristoos ta'uusaa ilaallee ture kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fi ayyaana Waaqayyootti kutaa lammaffaa barumsa kanaa kan ta'uun waa'ee Sillaasee amma tokko ni ilaallaa jennee kan dhaabbanne kutaa kanaan jalqabnee itti fufna jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa yeroowwan darban akkuma nu gidduutti argame har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan gara waa'ee Sillaasee hamma tokko jedhutti yoo dabarru bakka kanatti waa'ee Sillaasee kaasuun maaliif barbaachisee kan jedhu qabxii guddaa tokko jalqaba hubachuun barbaachisaadha. Barachaa kan jiru dubbii Kiristoosidha. Kiristoos ilma Waaqayyoo dubbii isaa yookiin waa'ee isaa barachuudhaaf kan jirru kana maal jenneetudha hiikkaa jalatti kan keenye qaama Sillaasee keessaa tokko kan ta'ee fi bara boodammoo jechuun waggoonni 5,500 Addaamiif waadaan kan galamsu yeroo dhuman haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa foon ishee uffachuudhaan kan mul'atedha jenneerra. Eenyu Kiristoos. Kiristoos jechuun maal jechuu akka ta'e gara fuulduraatti hiikkaa maqaawwan foonummaasaa tarreessii tokko tokkoon ni ilaalla. Asitti garuu waa'ee isaa barachuudhaaf kan jirru kun maal jennee turre qaama Sillaasee keessaa tokko kan ta'edha jenneerra. Kanaaf Sillaaseen eenyudha? Qaama Sillaasee gaafa jennu maal jechuu keenyadha kan jedhu hamma ta'e beekuun nurraa eegama. Kanaaf kutaa kanaan waa'ee Sillaasee keessatti Iyyasuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo eenyu akka inni ta'e akkam akka inni fakkaatu gaggabaabinaan ni ilaalla. Guutummaa isaa waa'ee Sillaasee kan jedhu immoo barachuudhaaf obbolaawwan carraa kan argatan yoo jiraattan koorsii dubbii amantaa jedhu deemuudhaan bal'inaan waa'een Sillaasee achatti ni ibsa waan ta'eedhaaf achirraatu barachuu dandeessu. Kallattii maalittaa dabarru. Sillaasee yeroo jennu jechisaa jecha Gi'iizidha. Sallasee yookiin immoo sadii taasisee kan jedhu irraatii kan dhufedha. Hiikkaan isaa immoo sadummaa addaa jechuudha. Sadummaa addaa. Sadummaa addaa jedhamuunsaa sadii jechuu miti. Sadummaa addaa jechuudha. Sadummaa addaa kan jedhame immoo tokkummaas wanta qabuudhaafidha. Kanaaf waaqni keenya tokko ta'e
garuu sadummaa addaa kan qabudha. Innaa Sillaasee kan jennu kun moggaasa maqaa Waaqayyoodhaaf kennamedha. Waaqni keenya immoo Waaqa tokko ta'ee sadummaa addaa wanta qabuudhaaf Sillaasee jennee waamnaa jechuudha. Hubannoon cimaan asitti beekuu qabnu obbolaawwan keenya Waaqni keenya Waaqa sadii miti. Waaqni nuti waaqessinu Waaqa tokkodha. Addunyaa kana kan bite, kan bitus, kan uumes, kan jiraachisus, kan nyaachisus, boodas kan dabarsu, hunduma keenya kan argamsiise Waaqni keenya meeqadha? Waaqa tokkodha. Kanaaf nuti Waaqa tokko qabna. Waaqni keenya kun immoo tokko haa ta'u malee sadummaa addaas ni qaba. Sillaasee kan jennu isa kanadha. Maal addaa? Sadummaa addaa ni qaba. Sadummaan addaa isaa kun immoo qabxiiwwan afuridha. Sadummaa qaamaa ni qaba. Sadummaa maqaa ni qaba. Kan qaamaa ni qaba. Kan hojiidhaa fi sadummaa haalaawwanii jedhamanii sadummaawwan kun waaqummaa keessa ni jiru jechuudha. Kanaaf Waaqni keenya sadummaawwan kana kan qabu garuu Waaqa tokkodha. Isaan kanaan alatti qabxii kamiinuyyuu Waaqayyo meeqadha? Tokkodha jechuudha. Addunyaa kana kan uume Waaqa tokkodha. Addunyaa kana kan jiraachisu guyyaarraa haala fedha isaatiin haala barbaadeen kan nyaachisu, kan jiraachisu, kan bitu, boodas kan dabarsu Waaqa meeqadha? Waaqa tokkodha. Addunyaatti murteessuudhaaf kan dhufus Waaquma tokkotu jira. Waaqni kun tokko haa ta'u malee maal qaba? Sadummaawwan tarreessine kana sadummaa maqaa, sadummaa qaamaa, sadummaa haalaawwanii fi sadummaa hojii ni qaba jechuudha. Innaa sadummaawwan arfan kana gaggabaabsinee mee haa ilaallu. Sadummaa qaamaa yeroo jennu yaa Waaqayyo jennee gaafa waamnu Waaqayyo kan jedhu maqaan maqaa tokkummaadha. Kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluudha. Waaqayyo jennee yeroo waamnu Abbaa jechuu keenyadha. Ilma jechuu keenyadha. Hafuura Qulqulluu jechuu keenyadha. Innaa sadummaan maqaa kuni dogongorri maqaa osoo hin jiraatin Abbaan Abbaa akkuma jedhame maqaan isaa gara Ilmaatti yookiin gara Hafuura Qulqulluutti osoo hin jijjiiramiini. Akkasumas ilmi ilma akkuma jedhame maqaan isaa gara Abbaatti yookiin gara Hafuura Qulqulluutti osoo hin jijjiiramiini. Hafuurri Qulqulluus immoo Hafuura Qulqulluu akkuma jedhame maqaan isaa gara Abbaatti yookiin gara Ilmaatti osoo hin jijjiiramin jiraata. Maqichi kanuma isaatii osoo hin diigamin hanga bara baraatti jiraata jechuudha. Kitaabilee qulqullaa'oo bakka baay'eetti ni arganna waa'ee maqaa kanaa. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 28 lakkoofsa 19ffaatti Kiristoos kan dubbate tokko caqasa tokko kaasuudhaaf yoo barbaadne maal jedha bakka kanatti kitaabni qulqulluun? Deemaatii alagoota hunda maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu jechuudhaan cuubaa. Kan inni isin ajaje hundumaa akka isaan eeganiidhaaf isaan barsiisaa. Duukaa bu'oota koo taasisaa jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbateera. Annaa maqaan jedha maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Waaqa tokkodha garuu sadummaa maqaa qabaachuusaa haala kanaatiin kitaabni qulqulluun agarsiisaa jechuudha. Innaa maqaan Sillaasee kun immoo akka maqaa namaa miti. Maqaan namaa namni dhalatee xiqqoo erga jiraatee booda sa'aatii barbaadetti maqaan namaaf ni ba'a. Yeroo dhagna qabannaa ta'uu danda'a, yeroo kiristinnaa ta'uu danda'a. Boodas namichi ofuma isaa guddatee maqaa barbaadu jijjiirratee moggaafachisuu danda'a. Maqaan Sillaasee akka kanaa miti. Maqaan Sillaasee jalqabaaf hundee osoo hin qabaatiin. Maal osoo hin qabaatiin? Jalqabaa fi hundee osoo hin qabaatiin. Addunyaan osoo hin uumamin dursee kan turedha malee akka maqaa waamicha namaa namni erga jiraatee booda ture kan isaaf moggaa'e miti. Kanaaf Abbaan Abbaadha. Maqaan isaa Abbaamadha. Ilmis Ilmadha. Maqaan isaa Ilmadha malee Abbaa yookiin Hafuura Qulqulluutti jijjiiramuu hin danda'u. Hafuurri Qulqulluus Hafuuruma Qulqulluu malee maqaan isaa sanarraa gara biraatti jijjiiramuu hin danda'u. Kunis isuma amalummaa isaa duukaa kan turedha. Kanuma jiru waaqummaa isaa duukaa amalummaa isaa duukaa kan jirudha malee akka maqaa uumamaa turee kan moggaafame miti jechuudha. Kan lammaffaa sadummaa qaamaadha. Egaan Sillaaseen dursinee akkuma tarreesse qaamaan sadiidha. Hundumtuu Abbaanis Ilmis Hafuurri Qulqulluus jechuudha. Qaama ana kan jechisiisu garuu kan hin mul'anne qaama hafuurawaa ni qabu. Kana gaafa jennu Abbaadhaaf qaama mataasaa kan ta'e, fuula mataasaa kan ta'e, bifas murtaawaa kan mataasaa kan ta'e, Ilmaafis akkuma kanaa qaama, bifa, fuula kan mataasaa kan ta'e, Hafuura Qulqulluus akkuma kanaa qaama, fuulaa fi bifa kan isaa kan ta'e ni qabaachuudha Sillaaseen.
Kun garuu gaafa jennu qaamni kun qaama mul'atu miti. Qaama mul'atu, qaama waaqummaa, qaama dhokataadha. Ittiyyu Waaqayyoo haa turuuti. Uumamni baay'eeyyuu qaama kan qabu dhokataan baay'een jira. Qilleensa yoo fudhannee, ergamoota yoo fudhannee, lubbuu namaa yoo fudhannee isaan kun qaama qabu garuu hin mul'atan. Waaqayyo immoo kanaa ol baay'ee dhokataa kan ta'e, reqiiqii kan ta'edha. Qaamni isaa kun kan hin mul'atu miti. Sadummaan kun garuu sadummaan qaamaa kun addatti immoo Kiristoos uumaan keenya galanni isaaf haa ta'uti yeroo inni cuubamu mul'ateera. Gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 3:16tti barraa'e akkuma jiru cuubamee yeroo ba'u wanta raawwate qulqullichi Maatewos haala kanaan barreesseera. Akkas jedha gooftaan keenya Yesuus erga cuubamee booda battalumaan bishaan keessaa ba'ee kunoo samiiwwan ni banaman. Samiiwwan ni banaman kan jedhu samiin balbala qabatee miti. Balbala wanta qabuudhaaf banamee kan cufatu ta'e osoo hin taane icciitiin hin beekamne ni mul'ateedha. Dur kan hin beekamin dursee kan hin mul'atin ni mul'ate ni argameedha. Samiiwwan ni banaman jechuuni. Kana booda maal jedhaa? Hafuurri Waaqayyoos akka gugeetti osoo bu'u isarras osoo taa'uu argee. Maalti hafuurri Waaqayyoo bifa gugeedhaan fokkaate jechuudha. Bifa gugeedhaan isarra bu'u osoo argee. Kunoo sagaleen samiirraa dhufe isatti kan hin gammadu ilmi koo kanan jaalladhu isa kanadha jedhee jedha. Sagaleen samiirraa ni dhufe isatti kan hin gammadu ilmi koo. Ilmoo gaafa jedhu maalni abbaadha jechuudha. Ilmi koo isa kanadha. Ilmi koo isa kan jedhu immoo isa kamidhaan laga Yordaanos keessatti cuubamee kan ba'edha. Inni immoo eenyudha? Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Innaa qaamni kun sadan haala kanaatiin laga Yordaanositti mul'achuudhaan sadummaan qaamaa beekameera. Caqasoonni biroos kitaaba qophaa'anii jiru. Kan itti aanu sadummaa haalaawwaniidha. Haala yoo jennu kunet jechuudha. Kunetaat gi'iziidhaan haalaawwan kan jedhudha. Qaamonni sadan kun haalota sadii qabu. Haalaawwan sadii ta'uu isaanii Abbootonni 318 ifatti barreessaniiru. Keessa isaanii kitaaba barreessan jechuudha. Qaamaan haalawwaniin sadii kan ta'u, waaqummaadhaan tokko kan ta'u, maqaa waaqayyootiin jedhanii barreessaniiru jechuudha. Innaa haalawwan sadii kan ta'u yeroo jedhu Sillaaseen haalaan sadiidha jechuudha. Haalawwan kun immoo laphummaa abbaatii, jechummaa ilmaa fi hafuurummaa hafuura qulqulluuti. Laphummaa eenyu? Abbaa. Jechummaa ilmaa, hafuurummaa hafuura qulqulluutii jechuudha. Kana yeroo jennu abbaan ilmaaf hafuura qulqulluuf laphee isaanii yookiin beekumsa isaaniiti. Ilmi immoo abbaadhaaf hafuura qulqulluuf jecha yookiin kan isaan ittiin dubbatanidha. Hafuurri qulqulluun immoo abbaaf ilmaaf hafuura baafannaa yookiin lubbuu isaaniidha. Innaa Sillaaseen laphummaa abbaatiin ni beekaa, jechummaa ilmaatiin ni dubbataa. Hafuura baafannaa yookiin lubbummaa hafuura qulqulluudhaan immoo bara baraan jiraata. Haalaawwan kanaan yeroo hundumaa kan jiru waaqni tokko haala kanaatiin laphummaa abbaa, jechummaa ilmaa fi hafuurummaa hafuura qulqulluu qabaa jechuudha. Kun sadummaa haalaawwanii kan jedhudha jechuudha. Kan xumuraa sadummaa hojiidha. Hojii gaafa jennu qaamni guyyaa irraa akka hiikkannu kan akka fudhanne namoonni sadii mana keessa jiraatan hojii adda addaa akka isaan hojjetan. Inni kun barreessaa jira, inni isheen kun mana miicaa jirti, inni immoo qo'achaa jira yookiin waan tokko jechaa jira jedhamee haala adda addaatiin harkaatiin kan ilaalamu miti. Haala dhufiitii, haala jalqaba kan hin qabne garuu jalqaba hin qabneen haala jiraattummaa Sillaasee kan agarsiisudha. Hojiin abbaa dhalchuu, argamsiisuu, hojiin ilmaa immoo dhalachuu, kan hafuura qulqulluu immoo argamuu yookiin bahuudha. Isa kanadha hojii Sillaasee kan jennu, sadummaa hojii kan jennu jechuudha. Abbaan ilma waan dhalcheedhaaf dhalchaa, hafuura qulqulluu immoo waan argamsiiseef argamsiisaa jedhama. Ilmi immoo abbaadhaa waan dhalateedhaaf dhalataa jedhama. Hafuurri qulqulluun immoo abbaadhaa waan baheedhaaf bahaa jechuudhaan beekama. Egaan kana jechuun akka sirna uumama guyyaa yeroo har'aa jiruudhaan kan beekamu yookiin kan madaalamu miti. Kana gaafa jennu ilmi tokko abbaa isaarraa dhalate jennee gaafa dubbannu dursee abbaan isaa jiraachaa kan ture, ofii isaa dursee jiraachaa arga ture booda ilma isaa kan argamsiisu. Akka kanaatti miti. Ittiyyuu dursummaadhaan osoo wal hin dursiin
yerootti abbaan jiru hundumaatti ilmi isaas kan jirudha. Akkasumas yerootti abbaan jiru hundumaatti hafuurri qulqulluus kan jirudha. Kanaaf dursummaadhaan, sekondiidhaan, daqiiqaadhaan kan wal dursan miti. Ilmi abbaadhaa dhalateedhaaf abbaadhaan hin durfamu. Hafuurri qulqulluun abbaadhaa baheedhaaf ilmaan yookiin abbaadhaan hin durfamu. Akkasumallee aangoonis tokkumadhanna. Haala kanaatiin kan jiru kun sadummaa hojii jedhamaa jechuudha. Egaan gara dhimma keenyaatti yeroo deebinuu asitti barachuudhaaf kan jirru waa'ee Kiristoosidha. Dubbii Kiristoos jechuudha. Kiristoos kun kaasa kamidha jennee amma asirraatii akkuma hubannetti abbaadhaan fakkaatee, abbaadhaan qixxaatee, abbaarraa kan dhalatedha. Dhalannaan isaa kun immoo dursummaa wal dursuu kan hin qabnedha. Likki guyyaarraa aduu akka laallu jechuudha. Aduun gaafuma isheen baatee mul'attu ifa ishees yeroo kana agarra. Ho'a ishees immoo yeruma kana agarra. Malee aduun baatee erga turtee booda ho'i ishee deemaa dhufee yookiin ifti ishee deemaa dhufuudhaan lafa kan ga'u miti. Akkuma aduun mul'attu maaltu jira? Ifti aduu ni jira. Akkuma kanaa abboonni fakkeenya kanaan kaasan waa'ee Icciita Sillaasee irratti bal'inaan ni kennama. Akkuma kana aduu kana jechuudha abboonni keenya maatti fokkessaniiru qaama ishee abbaatti, ifa ishee ilmatti, ho'a ishee immoo hafuura qulqulluutti fokkessaniiruna. Sillaaseen lik aduun akkuma baatu qaamni ishee akkuma mul'ateen ifti ishee lafatti akkuma mul'atu abbaan yeruma jirutti ilmis duukaama jira malee dursummaadhaan kan wal dursan, yeroodhaan kan wal dursan, daqiiqaadhaan, sekondiidhaan kan wal dursan miti jechuudha. Kanaaf dursee abbaarraa kan dhalate ilma waaqa abbaadha jechuudha. Asitti waa'ee isaa barachuudhaaf kan jirru. Gara fuulduraatti immoo bal'inaan kaasnee kan barannu waa'ee Kiristoos jechuudha. Isa beekuudhaaf qabxiin jalqabaa. Dhaloota isaa jalqabaa kanaan abbaarraa kan dhalate kanaan dhaloota jalqabaa kan qabu yommuu ta'u, bara booda immoo jennee hiikkaarratti akkuma ilaalle waggoota 500 booda foon uffate kan jennu immoo sababa cubbuu addaamiidhaaf jecha waggoonni murtii yookiin waggoonni abdii addaamiif kennaman sun yeroo isaan dhumanitti dhala namaa fooniif lubbuudhaan fayyisuudhaaf maal taasise haadha keenya qulqulleettii dubroo maadaamirraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan dhalate. Dhalannaan kun immoo kan lammaffaati. Isaan kun gara fuulduraatti bal'inaan ni ibsamu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf dursummaa isaa Sillaasee kan jedhuun abbaa fi hafuura qulqulluu wajjin walqixxummaadhaan yerootti abbaan yerootti hafuurri qulqulluun jirutti yeroo hundumaa kan jiru ilma waaqa abbaadhaa waanta dhalateedhaaf dhalataa jedhamuusaa ilaallee kan barannu kun ilma waaqa abbaa ilma dubroo maariyaamidha. Isaan kun gara fuulduraatti bal'inaan ni ibsamu. Waa'ee Sillaasee gabaabinaan amma kanaa hojjenne gahaadha. Kan ittaanu kutaa ittaanuun qabannee kan dhufnu waa'ee madda barumsa kanaadhaa fi akkasumas faayidaa maalii qabaa barumsa kun barachuun kan jedhu kutaa ittaanuun qabannee dhiyaanna. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan barannee laphee keenya keessa nuuf haa bulchuu kutaa ittaanuun deebinee hanga dhufnutti. Nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.